Gaafa namni nagatee irkatanaaf taatem Ami ajiru jaalala namni hogga wal jaallate halaliin wal argachuudhaaf wal tahee wal qaadhimate. Duraan dursee maqaan kiyyaa muftiin jaamam iddoon dhaloota kiyyaa Harargee lixaa gubbaa qorichattiin dhaladheem haadha warra kootiif galata galchuun barbaadam isin anaaf qoma kootim isin gaafa namni nagatee irkatanaaf taatee rakkoo irraa na hambiftem maqaan haadha warra kiyyaa Hayaat Jamaal jedhamam hedduun jaaladham waanin isin jijjiiruu hin qabum takka na mufachiiftee hin beektum jireenyi nama gaarii waliin bareedam yeroo hunda nama haala gaarii qabuu fi nama rabbiin sodaatu filadhaadham yoo isin jaalattee si kabachee matarra si kaayyatte rabbiin sii fi isillee milkeessam rabbiin waliif nu haa dhiisum qulqulluu rabbinaaf kannaa koo tanganamaatii du'aas jiruudhaas sin dagadhum arra waggaa sadaffaa sababeeffachuun jaalalaan isiif qabu ibsachuun barbaadam naaf jiraadhum qaalii too Hayaat Jamaal haadha warra kootii tan duraas tan duubaa tan duniyaa fi tan aakiram hedduun si jaaladham kabajamtuu koo naaf jiraadhum xalayaa kana kan siif barreessem ana abbaa manaa keetii muftiidham sin jaaladham. Jaalalli kun immoo fayaa ijoollee akka uffataa yoo qaqqabaa hin oolle haara'umsa isin jalaa maataa yoo kunuunsan aanan caalaa addaata. Warri xalayaa jaalalaa walaloo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa Burqaa Shingiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib qisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol siniifaati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala. Sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.